Shama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabu an mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa qophii addaa qophii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Qophii kiyya guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhetti dabruudhaan dura jalqabame mammaaksa ajaa'ibaa kan wanta ajaa'ibaa irraa baratan kan jireenyi keessan isinitti jallatee rakkoo garagaraa isin mudatee mudannoowwan adda addaa keessa dabartanii mudannoowwan kanaaf hiika dhabdan abjuu garagaraa abjooftanii abjuu kana manguddoo fi hayyoota garagaraas gaafattanii deebii sirrii irraa dhabdan har'aa deebii ajaa'ibaa isiniif kata'u mammaaksa addaa isiniif hima. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Bara durii bara ilmi namaa saqacaanuma daangaa dabree kan ufii namaa kennuun haa ta'u kan ormaa xumuugee namarraa fudhachuu eegale. Bara ilmi namaa kun ufii quufee ollaa yaadachuu dadhabe. Bara inni guddaan daa'ima biratti quufee nyaatee osoo daa'imni boossu biratti ciisu kinniisaa fi tiisifni walgayii addaa walgayii ajaa'ibaa kana godhe. Walgayii kanarratti eenyutu milkaa'ee eenyu kasaare wanta jedhu wajjin laalla. Garuu as keessatti akkamitti kinniisaa fi tiisifni walgayii taa'uu danda'a? Afaan maaliin walii gala jettanii sammuu keessan keessatti gaafiin addaa isinitti uumamuu mala. Eeyyani kinniisaa fi tiisifni akkasumas hoomaan awwaannisaa fi hoomaan jaldeessaa gadi taa'ee mixiis dabalatee walgayii ajaa'ibaa godhee walgayii kanarratti waliigalteedhaan wal faana akka ajaa'ibaatti bobba'a. Bobbaa kanarratti ni milkaa'aaf ni kasaaraan garuu adeemsa keessa eenyuun akka ta'e ni bartu. Walumaa galatti mee gara mammaaksa kiyya har'aattiin deebi'a. Bara durii sana kinniisni walgayii ajaa'ibaa godhe. Walgayii kanarratti kinniifni waa'ee maalii mari'ate jechuu dandeettan? Eeyyeen mariin kinniisni godhe bara sana kinniisni daa'ima ajaa'ibaa kan mi'aa fi dhandhamni isaa kan baranaa caalu kan sukkaaraa fi makaa garagaraa hin qabne hojjateetii ummataaf dhiheessaa ture. Ummanni garuu daangaa kanniisaa dabree kinniisa jalaa daa'ima akkuma jirutti fudhachuu eegale. Kinniifni waa'ee kanarratti hedduu aare ni dheekkame. Waliin marii godhe. Maaliif ifaajee kenna kan nuti itti dafqinee ifaajnee baddaa laga buunee gammoojjii fi iddoo hunda buunee aduu fi qorra osoo hin jedhin hojjannee isaaniif dhiyeessine hambaa tokko malee nu jalaa fudhatu jedhaniiti marii godhan. Marii kanarratti waliigaltee ajaa'ibaa irra gahan. Egaa ummanni kabaja nuuf dhabe. Egaa ifaajee keenyarraa nu afaaninillee nu qabsiisuu didan naannoo kanarraa baqachuu qabna. Dhugaa keenya akka baraniif kaanee asirraa fagaannee haa deemnu jedhanii waliigalan. Waliigaltee kanaanis akkuma jirutti kinniifni bakka jiru buqqa'eetii naannoo sanirraa fagaatee deeme. Waggaa tokkoof kinniisni wanna jedhamu naannoo sanitti hin mul'anne. Ummanni naannoo san jiraatus dhibee garagaraatiif saaxilame. Akkuma beekamu daa'imni faayidaan isaa hedduu guddaadha. Dhibeelee garagaraatii irraa nu ittisa. Akkasumas fayyaa qaama keenyaatiif hedduu barbaachisaadha. Ummanni gaa daa'ima nyaachuu barate daa'ima dhabnaan rakkoo fi dhibee garagaraa irratti kufe. Amma waliin marii godhaniitii kinniisni eessatti nu jalaa bade maaf baqate maaf argaa isaa dhabne jedhaniitii marii godhan. Marii kana keessatti warroota marii godhan keessaa namni tokko lafaa ka'eetii kanniisa kana nutu miidhe hambaa hambisuu fi dadhabne ifaajee isaa akkuma inni dhiyeesseen jalaa fudhachuu eegalle. Kanaaf kinniisni dheekkamee nurraa baqate. Kanaaf kinniisa bakka jirutti barbaannee qabnee deebifnee dhiifama gaafachuu qabna. Akkaataa ittiin waliin jireenya keenyaas amma booda sirreeffachuu qabna jedheetii ummatatti hime. Ummannis dubbii kanarratti walii gale. Tole jedhanii kinniisa barbaachuu eegalan. Ifaajee waggaa tokkootiin booda kinniisa barbaadanii bakka inni jirutti arganii qabanii gara biyyaatti deebisan. Dhiifama gaafatanii wajjinis jiraachuu eegalan. Gaafa sanirraa eegalee kinniisni daa'ima dammeessu keessaa dhaaba tokko iddoo isaa irratti hambisuufiin eegalame.
hangarraatti adeemsu saniin itti fufneeti itti fayyadamaa jirra. Kinniisa jalaa daa'ima akkuma jirutti buqqisanii yoo muratan kinniisni ni baqata. Kunis gaafa san irraa eegalame. Amma aadaa ta'ee kinniisni daa'ima yoo dammeesse yookaan manattis yoo horsiifte daa'ima isaa guutumaan guututti jalaa hin fixan dhaaba tokko yookaan buddeena tokko hambisuufiin jira. Akka gaafa sanii irraa eegalee kinniisni mirga ofii kabachiifateetii biyya fedhe keessatti jiraachuu eegale. Isa kana kan arge milkaa'uu kinniisaa argeetii tiisisnis waliigalteedhaan marii addaa godhe. Marii kanarratti tiisifni kinniisayyuu kabaja itti godhan erga inni biyyarraa bade barbaadaniiti amata tokko guutuu iddoo inni bade qabanii fidan achirraa kunoo kabaja itti godhaniiti nagaan ummata wajjin jiraata. Nuti immoo iddoo seenni hundatti gadi nu ari'an ofirraa nu fageessan nu baqatan naannoo mana seennaan manaa gadi nu ari'an bakka dhayne hundatti nu xiqqeessu. Kanaaf nutillee baqachuu qabna jedhaniiti walii galan. Tolegaa jedhaniiti tiisifni wal haree naannoo san hundarraa baqate. Baqachuu tiisisaa kun milkaa'e moo hin milkoone ka jedhuuf amma sanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana tura. Tiisifni akkuma jirutti baqatee naannoo san irraa dhabame. Dhabamuu tiisisaa kanatti ummanni hedduu gammade. Duraan rakkisaa kan ture nyaata isaanii keessa taa'ee wanta garagaraa iddoo garagaraa mana keessa deemuudhaan maatii fi ollaa naannoo hunda biyya rakkisaa kan ture baqachuun tiisisaa ummataaf boqonnaa kenne. Ummannis masgiidaa fi beeta kiristaanatti akkasumas warri waaqeffataadhaa iddootti waaqeffatutti bahee galata rabbiif galche. Tiisifni kun baguma nurraa bade yaa waaqa yaa rabbi yaa geetaa keenya nutti hin deebisin jedhaniiti du'aayii godhan. Tiisifni ammaa nu barbaadan jedhee eegaa ture. Eeguus namni isa barbaadu hin dhabame. Amata lama guutuu baqatee biyyarraa eegumsa tokkoon alatti taa'e. Duubagaa amata lama taa'ee nama isa barbaadu dhabnaaniin marii addaa godhe. Ammas egaa kinniifni gaafa biyyarraa baqate waggaa lama turre qabaniiti biyyatti deebisan. Nuti amata lama guunnee jirra amata lamas dabarruuf jirra namni tokko kan nu barbaade hin jiru maa inni rakkoon jedhanii marii godhan. Egaa achuma keessatti namni tiisisa keessaa tokko ka'eeti tarii ummanni gammachuu qabaachuu mala. Kanaaf nuti akka kinniisaa sanitti nu kabajaa hin jiran ufumaa deebi'uu qabna jedheeti marii san keessatti dubbate. Eeyyen jedhanii walii galaniiti gara naannoo saniitti deebi'an. Gaafa deebi'an ummanni hedduu gadde maaf nutti deebi'anii jechaadha. Egaa ati wanta gaarii yoo hojjatte kabaja akka kinniisaa san qabaatta. Gadhee fi yaraa hojjannaan ammoo xiqqaattee akkuma tiisisaa sanitti namni sin barbaadu. Barbaadamuudhaaf ati walumaa galatti waan gaarii hojjechuudha. Wanta naannoo keetitti argite gaarii fi badaas adda laaltee beekuun dirqama keeti. Yeroo ammaa kana namni itti hayyuudha beekaadha addunyaa tanaaf fayyada jettee ati laaltu bakka gadhetti yookaan bakka fokkatatti argamutti jira. Namni ati sheeka guddaadha yookaan qeesii guddaadha yookaan hayyuu guddaadha irraa waa baranna jettuun bakka hin taanetti argamaati jira. Namni bakka hin taanetti argamu ammoo naannoo sanitti hin kabajamu. Namoonni si oliis ta'e si gadi si tuffataati si xiqqeessaa si bira taran. Ati walumaa galatti kabajamuu barbaannaan iddoo guddaa naannoo sanitti koominiitii san keessatti qabaachuu barbaannaan bakka oolmaa keetii namoota wajjin ooltuu fi wanta hojjettu filachuun dirqama keeti. Wanta dubbattu hunda keessatti arrabni kee yookaan haasaan kee haasaa kabajaa qabu qabaachuudha qaba. Kana yoo hin ta'in naannoo san keessatti yookaan addunyaa tanarratti kabaja fidhatta. Addunyaa tana qofa miti. Gaafa addunyaa tanarraa boqattes addunyaa tanarraa darbites iddoon ati dhayxu iddoma salphinaati. Iddoo salphinaa dhaabbachuun ammoo yeroo kanatti hedduu namoonni itti gammadaati jiru. Iddoo fokkisaa, iddoo nama hin gammachiisne, iddoo arrabaa fi wal xiqqeessuu, iddoo gosaan kutaan gandaan wal qoodanii walitti roorrisuu irratti nama hedduu argita. Bakka barumsa qabuu fi bakka gorsi garagaraa itti kennamu, bakka waa'een seenaa qabu itti dabarsamu akkasumas waa'ee amantii itti barsiifamu yoo dhayte nama danuu hin argitu. Namni iddoo akkasiisan hin jaalatu. Wanti iddoo akkasiisan hin jaalanneef nutu xiqqaate. Namni qashina yoo ta'e namni yoo rakashe iddoo rakashatti argama. Qaalii ta'uu barbaannaan iddoo qaalitti argami. Guyyaa har'aa qophii kana keessaa waa hedduu barattan jedheetiin yaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatti deebinee hanga wal argina.